يا قالوا مبرك وبوم بالدي مي نبرة وانا كسيتي قروبا أتي مال بيتا يوفان موتو وكوتين بيتو وبوم بيتو ما يندو كل ما نيكا أفهم ولكن تشوفها سيرك ما أفعال أورومو أفعال لو قد خينيا تيمبي تجمل أفعال أورومو تيمبالي وانتي ولا هاي أفعال أورومو تيو ولا ليبر ونمو لو قد خينيا مال رابي تايوان جوتو كو سوسمان فتاو بيتو دندا مال سوسومني واني سادير سوسومني كبرچومني تاوا فما يشونين برباد أوكي قطعتين بواتي بقى قطعتين كيف لكن نينجا أنا أصدقائي قرادة جندي سوري الله 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 ويت ها قطعتين بو no كانوا يسي كومنتي لا تي ورا كومنتي را رفتي كنا ورا تيمي Uummanni komantii kiyyaa uummata ajaa'ibaati. Arraba eessaa akka jarri akkana guurtu subhaanallah waan anuu أمني خيا أما لا أمة فريد لا لا مرة أبدا جار أما أدبين تكفى لا فاول كيلا لما سفات وما تكمل أدبين تكفاني ما لا أدبين تكفى مالي سيبا daafi daafi. يا لا مرة قبل أما كقول ني خدت يا ماما جوا ما يسوي Namichi dhaabatee hafe moo? Ayi naafoo jedhiin jedhee tokko yaabadee uummata keenya keessa. Namichaan dhaabatee hafe moo? Ana dhaabatee hafe moo isa? Taptaap godhame taptaap. Isatu dhaabatee hafe moo? Mee komantii bareessa isatu dhaabatee hafe moo? Taati dheessaa bara. Isaa miisin taptaap godha. Baasee dheessa. Maaltu isa waliin na cinqee? Bishaaniin ka garaa na godhu. Eenyu? Egaa galata rabbi nama wayii faana taphachaa jiraati. Booda hojii taphannaa obboleessa. Okay? Nama wajjin jirtaa? Maali jedhu? Nama wajjin jirtaa? Yaa nama faana jira galatoomii ulfaadha. Okay, no problem. Rakkoon. Namoon baay'ee namicha. Keetii qofamoo nafi. Mee ani siiqe lubbuu? Maal gootaa qullaa ta'e? Duwwaa ittisa. Mee ani siiqa ta'uu hundaa? Ani siiqime? hundaafuu haguma feete biyya faranjii deemtullee ganaa istiin waan wannaa jirtu fakkaata. Leesh sagaleen kee hin jiru jechuu barbaadeetu.
غريب ما كمتي فياك ها لا سيدو بسودي ده يعني هو أنا جدي تنافم بوم بربادو نديسي حبيبتي يا مرسي وتبقى فقانو جراني ويلو هو أنا سي صدق حبيبتي بتام سي صدق هو أكا سي صدق دوم بيكا وفيتي بهي ميبا كامشي وتنا صدق أيري لا يعني mana kee dhufu kun amma immoo si arge akka tasaa onlaayinii dubbatti maal haasa'aatti kuttaan si sodaadha sagaleen kee garuu fagoodha no sagaleen kiyyan jiru moo ka isiif no manni isaa hundi hin jiru sagaleen kiyyan jiru no sagaleen wallaahi hin jiru jedha ka isii hin jiru sagaleen isii no sagalee keetu hin jiru sagalee kee ani jalqabu wayi akka seeree sagalee isii hin jedhe sagaleen kee hin jiru yeah habibi yeah الفاضل abbaa fedhee sanii immoo akka ani ammoo akkaati abbaa fedhee sanii nama maanuu akka Kanaaf egaa sooshaal miidiyaa irratti abbaa fedhamaan ta'e obboleessi kiyya sooshaal miidiyaa irratti nama na gorsu hin jaalladhu. Sooshaal miidiyaa irratti bakka waan akkasii dhiisii waan akkasii godhe nama naan jedhu sun diina kiyya. Walumaa galatti namaan isin jedhu habiibti ana maaliin nageette jiruutee jiraatta akkas. garuu osoo ta'uu baate waan keessa xiyyatu uumamtu osoo ta'uu baate bareeda Lafaa ka'ee naman tuqu bara. Lafaa ka'ee nama waan jedhu. sansitu beeka dhugaa dubbachuu Yaa koba dhageeffatu yoo na jala dhuftu komentii ati barreessitu bakka biraatti komentii ati barreessitu illee narga bara. maa dhiisisi maan jedhaan koomentii yoo barreesse maal barreesse waan barreesse Dhageeffatu dhiisi ka jettuu fi ka bakka biraatitti barreeffama bakka biraatii fi barreeffama kiyyatti barreesse tokko miti. yaa namni biraallee wayita yinoo hin jiraami ati nama awurooppaa jiru nama yeroo bareedaa jiraataa jiru soo ati Awurooppaa jiran akka dhageeffadhu akka keessan Awurooppaa jira akka keessan nasbee takkatti hin rafu nasbee lamaan hin rafu takkatti hin rafa. Takkatti maaliif hin rafu boru qabamee bakka boru Itoophiyaatti bu'aa boru akkas ta'a boru maarota wanta nan asumsisin deeme ashitti asi kabaja wanta isin jechuun barbaadu akka hawaasiin jedhu feete feetiyya akka hawaasiin jedhu feete ati bara akka hawaasiin jedhu barbaadde bara. ani akkati waan aan jettu Akkasii taphaadhaan ashitti akka hawaasiin jedhu feete an garuu hawaasiin hin jedhu bara wallahi osoo ati baajetta yoo hawaasiin hin jedhu bara. ani akka ati waan aan jettu fedha Dubbiin ati tuqu jirta si arga baran. Ani bar nama kutaa kudha lama fixee biyyarraa ba'e bar. Saayikoolojii namaa ila dhageeffadhu akkanatti haasawa kee kan namni haasawu miti ijarratti ilaalee duubatti waan ati yaaddu beekaa. ani ammoo nama barnoota fixee biyya ba'e bakka Dhageeffadhu. namummaa dhiiste garuu ati qo'ii sagaleen kee hin jiru jedha uummanni sagaleen si Wallahi jira tuban maqaa rabbiin tuban jira jira. hamsaan nama maara bakka nama waliin osoo taphataa jiru wallaahi beeyta waan sammuu kana irra jijjiiru habiibti ani san amma namni nama maara ifa manaa godhe Deem bareeddu kee deem karaa nagaa garaan duuda lukkuus haa ta'u garaa harmi si haa eebbisu deem. garaan dabulluqaa haaraa sammuu kana Hin beekan beeka sareeti hin beeka lafeeti jedhe karaa nagaa deem duuda lukkuus haa ta'u deem. Akkasii jechuudha deemcha. Sinigale sila kutee narayye gaariidha deemuu dide malee taraa soddomii fi meeqa soddomii afur moo soddomii. Takkatti deena gabeeffachuu qabna. Yoo dubbatu sagaleen hin ta'uu dandeettu. Biyya faranjii finnee faranjii goona. Ingiliffa beektiin talli kennu. Weellistuudha sirba beektii. Si fakkaatu Dubaay keessa teessee sireenii ani ijoollee Dubaay baldaadhaa zilqiifama.
وانا الراتع على موت تكتك جوجو كنا تتك بربادي ام بيا فرنجي كيس داس بورا مقال لا داس سر اسم بيا فرنجي بيا واني كيس تت دبي كيس تت اسير ولي كيس سوشيال ميديا تت غورا اما كي بيا بيا فرنجي كيس فكرت صدق عايزين كلام انا كنت صدق امي كل تيرو يا رب تكون مرة جيسنا والله بالله ترى قاعد تفكر يا بوت إلا بتشي في سامي سيجر بتشي أردي سامي سيجر بتشي أنا الربع الأنتو كمان يا ما بيجي نبي فرنجا كل هذه تسبوا الدنيا أمبر كجرا كل هذه الدنيا تباين كيسة هاي تباين كيسة هاي سنو تباين كيسة هاي سنيني باي باي يما با فردا أنا في ده أنا شاقة قال الله تعالى والله يسمع ربنا يجيب بسيس أوكي يوغان دواي تيان سرادي فدتني نسيبوده وچافر سغاين سكس قميچ سيباس angana fide la larra gerta biyo war adran jira sanulal war sajida biyo eban ne bak amal war ule lama sorry kadeken qaliken sorry akana don wayne kadeke la kaduka nanji gamas kadisha kadeke kaduka gen sorry sanu sagale te vita shamaran biyara ba hoyta kaseta te biya faranji jirta kadeke ya kaduka gizetina alla dabil te dabili qabdi dabil guys aka jansan sila aka gafa dur kairo jirate sagale te wata kan kafto onnentiya dufte raga ciftu matan tiraji godatu mata kan dago amma garu akana godate lal dimsi qabdi dabili yechu orma ka jirta Allah me khota rasil lalawiti arra me fiti me najara ga bako jitin jiralle da namni na birin jiru barne namni na jalan jiru namni ta namni dipi la me jirtan kuni lal lage fada na iftu ije tabachu gafdan iftu sifin katama dubo iftu te nyakami biyisi taate banne na taate wallahi jireenya ajaba ani jannata addunyaa keessa jira kadaka rabbitu beeka amala kiyyan gabbo adasa masha Allah billah alayk me je kaysa nalal an dire keessa laalu hin jaalladhu Bali. Ije keessa laalu dhiiruma kamiyyuu ije keessa laalu Koi garatti maamtu sita ul garu ibsu please dhugaasi jira akami jechuun ambar shamarran keenya warri akkanatti sagalee sabaatoo kun jaalalti faan kan isaan qabdu natti fakkaatu akkam isa miidiyaa kanarratti jirtu nama jaalalaan boojamee jaalalaan dhuguma rabbi jaalalaan maakillee jaalala fudhatee dhiira wajjin jiraatu agarte beeta takkatti masi agarte jechuun nagar jechuun jaalalanii qabda kadhoo ifattanna fakkaatti qabsoon sabaatuun faanga amma gari hanga joor faan yidhaabuutiin heerumaa gaafa joor biyya galeen heerumaa hin heerumne nuchuma jirti taanis gartee gaafa bilisoomne heerumeette gaafa kaanii oromoon dhuftee bilisoomne jannee hin heerumne achuma jirti takka takka tarabbi rahmata godheef malee kanaafuu atoo warra kam keessaa yoom heerumtaa moo akkanas raasanii yoom noom jetteeti meeqame addanii bas ani tokkoffaa gaafa biyyarraa ba'u gaafa biyyarraa deemu biyya faranjii heerumaaf baya osoo hin jedhini biyya faranjii deemaa jedhee bahe akkasuma jedhee bahe wayita manaa bahu gaafuma manaa bahu akka jedhee deema biyya faranjii deema jedhee manaa bahe ani masrii keessa UN nuti jira waraqaa argatanii osoo hin taane karaa bishaaniitiin deemaaf fayyada
Sigalee jira. Garuu du'aa hin qabaa du'aa haala xiyyaa qabaa. Irra guddaa Waggaa meeqa teessee iftuu rabbii jedhi. Masrii waggaa 4 taa'eera. Maashaallah wagguma afuritti masrii deemte. Ishi amma sanuu didunuu tare. Silaa kitaabni warra kaayiroo kun yoo amma annaa himisiin jedhe taa'ee yoo sirraa barreesse imilmaan asin na xuruurfachiifta seenaa kee yoo naa himisiin jedhe ala kullee alamma gabaabatti. Seenaa keessanii mu dhaggeeffadhu irraa isitti eelannee. Lakki amma gabaabsinee amma dhiiraa akkam feeta amma dhiira amma gaa amma bakka keetis geesse bakka silaa hawwitus dheeyxe kunoo faranjiisiif jaan agarte. Kan dhiira akkamiin barbaada beekta? Dhiirri ani barbaadu Abaaboo. Abaaboo. tokkoffaa dhiira gara laaffessa ta'uu qaba. Taaka. Dhiira Simboo. hin kijibne dhiira nama sunne dubarratti deemu waan fedhe addunyaa kanarratti waan fedhe haa ta'u. Waan sila rabbi isa gaafatan waan sila barbaade haa ta'u. Dhima sobin dhima kijibin eegale arjaa gara laaffessa jagna injiraa miti dhiira dabeessa zimbiluu akkanumatti tumanii surree irraa hiikanii galchan osoo hin taane surree hiitee galchan. Ayyee. Yaani kana jechuun akkami jechuun humnaan baantamoo onnee baantamoo jagnummaa baanta. Onnee baala jagnummaa baala. Okay. Eshi. Kabiraawo. Maal dhiirarraa maal barbaadati kabajaarraa barbaadu. Ayyee. Ani amma okay tayyib amma awwaala makaati jette sanirraa niin qaba. Jagnummaa fi yaa akkasi qaamallee qabaachuu baadhu jagnummaa fi gara laafummaa sanniin qaba. Annan feeture. Na jalaa jalu jirtaa sii kadiran. Jechuun anoo akkaati feeti yoo ta'e jeeteera. Lakki. Laal nama waan fedhe na dura ta'uu jette fakkeenyaaf akkuma siin jee yaa'u tarii si duraatis yoo xiqqaate tarii heerumuu fa'aa dandeesse yookaan immoo jaalallee keetti waliin na dura dabarsuu dandeessa. Anis sannan ilaallatu. Anis si dura bultiin isaa ta'u akka fedhee isaa ta'u si dura dabarseera. Kun nan ilaallatu jetteerta. Anillee sanan. Okay. Anama fakkeenyaaf biyyaan jiru kanarra yaa'u si bira dhufuullee ni danda'a. Biyyaan akkaataa itti dhufellee firiidhaanii. Kanaafuu yoo wannoonni ati jettu sanarratti ka argamu ta'e si galee wanni ati jettu sayyoon irratti ka arga amalli ati barbaaddu kun irratti yoo ka argamu ta'e akkamii jechuu barbaadeeti bara. Maaliif yeroo inni of qopheessaa? Ani ila kadiiro ani keessaa isa tokko maaliif waa hundaanuu si kabaja jechuudha. Si galee jira akka namaa waa si galuu wallaa dhugaa si kabaja. Tokkoffaa akka aadaa keessan hin beekan. Oromoodha garuu namni aadaa qabaa mitiire gaafa intala arsii takka gurbaan biyya biraa gaafa fuudhe intalli arsii ta gurbaa jala jirtu suni intalli arsii suni gurbaa isii suni obboleessa ni fakkaata. Aadaa ma fakkaanne obboleessa keenya fakkaata. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Qoyi akkaan jeetime iftuu sumarraa hin gaafadha. Isin arsiin eega fidde. Isin arsiin akka Oromoo bultammoo akka shari'aa amantaa bultammoo mee kamii bultammoo isin Oromoo irraa quba qabdan aadaa moo isin shari'aa amantaatiin islaamaatiin ala bultan maaliif sheeknilleen arsuma hedduudha beete maali isin namaan ala bultanii yaani namni tokko ganda birarraa giseetu yookaan iddoo birarraa gaafeetu curulleetu dhufee nama keessan san dhalaa keessan san fuudhe moo akka naannoo keenyatti taatu jirra barno akka naannoo biraan beeku bara akkanaa isin jechuun saba biraati ishee bariftu ambara kinjee naagalee baroonni ati haasuute isin saba biraati isin ka eeganuu jette ka eegamma nuu jette maati laal maaliif nu amma tuulamas yoo deemte yaani shawaas yoo deemte wallaggas yoo deemte harargees yoo deemte Oromoon tarii loqodarra yoo wal dhaban malee yookaan ammoo waan takka gartee irra wal dhaban malee guddisee sabni kun waan irra walii gala qabu amma araba fudhadhu arabni masrii waan arabni biyya tanaa godhi jeenni godha arabni biyya tanaa waan arabni masrii godhi jeenni godha tana shuur jara muree teessitti ni beeytaami liyannoo maaliif irra walii galan duuba fakkeenyaaf ati an intala arsii takka fuudhe ati akkamitti si qofaami yaadni kun nama duraan haa dhufee beekadhu ati akkamii Kadiir gaafa gartee tabirallee itti idaachuudhaaf
ati intala abaluu if jalaa ati intala arsii akkasii if jalaa qabdaami jechuun kun maaf barbaachise yaani fakkeenyaaf tokko ila dhageeffadhu tokkoffaa irratti ila laal ifti artistii ifti waan isin jechuu barbaade yaanni keenaaf gala maaliif ansi durallee yaanni kun aayidiyaan kun naa dhufe waan jiru garuu namoota tokko dubbii waliin guddisuurra ishi jedheetuma fudhee biraa irraa cal'isa faana atam ansi hojii haasoo waan barbaaduuf. Fakkeenyaaf ani kun Oromoodha ilma Oromooti keessattuu nuu fi Arsiin bareentuma ilmaan abbaa tokkooti akkasi koofi manduutti Harargee fi Arsiin ilmaan abbaa tokkooti akkuma si koofi mandummaa ilmaan abbaa tokkooti malee abbaa tokkorraan dhalanne Sabaalee fi Arsiin abbaa tokkorraan dhufu ilmaan obboleewwan irraa dhufan. Akkasumatti ilmaan Harargeetii fi fakkeenyaaf Afran Qalloo si yoo fudhatte an umbannaa bareentootti irraa shanyiin kiyyoo umbannaa bareentoo gala ituu jira. Arsiin xummugaa bareentooti an kan umbannaa bareentooti. Yaani obboleeyyan lameen irraa dhufne miti. Kana ni fudhataan. Jechi kiyyaatiif hin galle bar. Akka amma masala. Waan dhaggeeffatu qaba. Yoo akka Oromootti aadaan kuni akka Oromootti jiramoo akka amantaatti jiramoo yoo akka amantaa fudhatte ilmi musliimaa tokko intala musliimaa gaafa dhufee fuudhe wanti biyyi guutuun irraa of qorrifatu yookaan irraa of qabduuf hin jiru jechuu barbaadeeti. Yaani biyyi guutuu warri nigaa akka shari'aa islaamatti illee fakkeenyaaf an obboleettii ta'e yoon fuudhe. Si fuudhuu hin danda'u hanga isiin san duutuu yookaan isiisan yoo hiike yookaan isiisan yoo duute si fuudhuu hin danda'a yookaan isii tana yoo hiike obboleeyyan lameen bakka takka fuudhuu hin danda'u. Argite? Garuu dhagaa kadde seema dhaggeeffatu tokkoffaa amma uffanni aadaa Harargee jira uffanni aadaa Arsii jira uffanni aadaa Boorana uffanni aadaa hundayyuu ni jira mire uffanni aadaa hunda bara loqonni kennallee loqoda Arsii jira loqonni illee tokkoo miti. Aadaan tokko miti. Afaan nuti haasofnu nu kami ila dhaggeeffadhu gaa. Aadaan nuti haasofnu nu kami ila dhaggeeffadhu afaan keenya. Haalo sala. Loqonni keenya haa laaffatu haa jabaatu malee afaan nuti irra walii gallu san kami Oromoo. Tokko Oromoo. Ookee. Duuba fakkeenyaaf aadaan isin Arsiin kophaa qabdanuu ni jiraaree Oromoo. Aadaa kophatti qabna nu akkamitti kophaa qabna beektaa? Tokkoffaa amma ani obboleettiiti sanii miti. Osoo ati amma jaartii biraatu mucoo san irratti fuute halkanii guyyaa irratti duulan.